obboleettiin keenya baay'iseen duuteerti. Balaa konkolaataa akka ta'e fuulli ishii guutuun ni mul'ata. Waa hunda barbaachisa gootu. Kanatti agarsiisinaadha. Galgala sa'aatii 4tti mana Mubaarakitti akka reeffi ishii gara biyyaa galu murtaa'aadha jechuudha. Biifolee kara imbaasiitiin yookaan kara mootummaatiin deeggarti reeffi kun ittiin galu wanni mijaa'u hin jiru. Dirqama miti maallaqni sun. Biifolee kiyya. Maaliif namni baay'ee Azistufa achirratti biifoleen dubbanne waa sinitti mun barbaada. Injiru dirqama mallaqa dirqama barbaachisa. Riyaala 16,000. Dirqama mallaqni. Ambaasiillee yoo taate waan dhimma isaan ilaalu waan isaan barbaachisu godhaniif malee ambaasiilleen irraa kafaluu hin danda'an. Dirqama ofii ba'an malee. Kanaaf warra jala jirta. Kanaaf warra jala baay'iseen. Azistufa. Guutumatti sagantaa gargara mana Mubaarakitti. Irratti argamtanii akka reeffi ishii gara biyyaa galu taasisuudha qabdan. Guutumatti kana irraa hubadha. Obboleessa keenya kanallee akka sammuusaa. Kamallaqa dubbachuun barbaada. Uummata akka eenyuun qabu ni gargaara. Warra akkana godhatu kanaafillee isiin biraa dabre. Kamallaqa uumaa miti ni gargaara. Sagaleen koo yoo jiraate Azistufa gaaffii amma biifolee gaafatte sila dubbataan ture waan ta'eef akka burjaajiin kan biraa immoo uummata Oromoo burjaajessaa jiru. Tokko tokko immoo warra tuulamaa waa'een tuulamaa ijoollee biraan galchuu binaamen jedhee warra uummata addaan qoodaa jiru kana akka ajandaan taaneefi obboleettii keenya jarrii akkasiin baddeen dhaggeeffadhaa bareechaati. Warri waa hubachuu dandeessan. Awwaa hunda qoradheera. Maallaqa miti kan dursu lubbuu dursaadhaaf lubbuu barbaadaa ture. Erga lubbuun argamte immoo akkuma sinitti hime Abu Daawud gaafa dhufanii gastii kanarratti miidiyaa tokkummaatiin dhufanii Mubaarak boran sinitti jedhanu akkasiin duute jirtu dhibbatti shuurii ta'eera. Garuu suuraa amma sinitti agarsiisuufa suuraa qabatamaa reenfa siitii fi akkasiitti duuti amma addaan baafadhutti uummata Oromootti gadi hin ba'u jedhee tan ta'a ture. Akka carraa hadha viidiyoo siniin argine beekaanni isee viidiyoo suuraa fi akkasiin duuti dhibbatti argamu mirkaneeffadheen akkan dubbadhu dhabeenee galgala callisee ture nageetu naa dawwalee akkasiin duute mirkaneeffatee akka mirkaneessaniif dawwalanii nageen achumaan duute itti mucaanii jedhee natti himnaani beekeera garuu ansiritti mun barbaanne uummatattuu waan ani mun wallaale maatiin fayyaa eegaa jiru gaafa gaabii fi uffata aadaa fidanii natti uffisanu jirtii viidiyoo arganii mucaan lubbuun jirtii ka jedhu viidiyoo arganii dhufanii galatoomii daraa barbaadi mucaa keenyaa yoo argite noo jechuu siin barbaannu kana booddee akka waan duutetti ilaalleerraa fayyuma siinuu galchii jedhanii dubbataa turani maal jedhen dubbadhe dheeriyoo tokkotiin dubbataa ture. Amma immoo dhimma maallaqa jedhamee irratti erga duute immoo maallaqni nu barbaachiseera gaam. Maallaqni nu barbaachise immoo gara yaala 16,000 sanaa ol waan ta'eef nu 20 qabannee jirra. Kanaaf reeffasii galchuudhaaf maallaqa tarkaanfiin jalqaba fudhadhee biiroo Itoophiyaa wanni inni seeraan kennisiisu jira moo hin jiru ka jedhu qorannaa eegale jechuudha. Asii eegale waan ta'eef. Yeroo eegalu biiroon Itoophiyaa waliin dubbadheen jira. Nu ergidee jirra mana madaamiitti tu miidhamtee jiraattee nu humna ittiin reenfa galchinus yookiin immoo birrii reenfaa kafallus humna sin qabnu seerri sin jiru. Akka barbaadan bakka reenfa argame malee seeraan nutti goottaa seeraan sin deebinaa. Abbaa barbaadan gaafadhaa jedhee biiroon ofirraa na deebisee jira. Kanaaf akka biiroo waa tokkotti gaafatamummaa hin qabne immoo gaafadhe. Mana hojiitti miti kan isheen duute. Warra mana xalabaa sanas immoo dubbachiifnaan warri mana xalabaa sa'aatii 24 keessa hin duuteedhaan malee inumaayyuu yoo jarri dhiifama godhan malee akka reenfi gufatu dhagaye jechuudha. Yoo jarri dhiifama godhanii dhiifama gooneerraa fi mucaan nutti ifaajinee xalabaadhaan nuuf hojjettu hin efinne baatee duute jirtu waan ta'eef gara keenyaan dhiifama gooneerraa fi reeffi maatiidhaa galu jechuudhaaf nu barbaachisu waan ta'eef illee ammas dhiifne jechuudha. Seerris jala gaafatu jiru. Qaama sadaffaa qaama makiinaan jaraa garagalee miidhamee isiidhaa wajjin bakka reenfi sii jiru innis ciisaa jiru kana inshuraansii akka makiinaan isaas innis inshuraansii akka qabu gargara geenyeen booda namichi tokkoffaa dubbachuu hin danda'u yoo fayyee jedhe akka inni inshuraansii mucaa kanaa warri Saawudiina taajjabaa warri qaama qabdan illee haasaa koo kana jechuudha. Amma hin deemeen sinitti. Ni beeka waan akkaataa jirtu guutuu ni beeka. Namni makiinaan hin du'e inshuraansii. Ayyee nan fixa warra kaaniif hangalchaa jira waan irratti hojjedhe malee fakkeenyaa miti jechuudha.
namichi inshuraansii waan qabuuf borgufuun itti ta'a biifole. Borgufuun itti ta'a gadi ba'aniiti maallaqa nyaatame jedhe waan ta'eef sagalee kiyya artistu fa'a. Sila artistu fa'an wanni jala darbu hin jiru. Waraabbadhu inumaayyuu waan waraabde waan itti kuufattu kairoodhaan qaba waan guddaa wayii isuma dhuguma waan akka kompiitaraa guddaa wayii kan sagalee kuusu kan sagaleen hoggaamee qabaatee taa'uu danda'u GB 150 kan qabu jechuudha. Kuusaa moobaayilii irraa itti darba waan akka miimorii teekee waan guddaa wayii akka teeppii fakkaata. Wallaahi siifan fida akkati waraabdu hin beeka. Dhaggeeffadhaan soba naasa'u seenaadhaafis seeraaf illee lafa kaadhaa sagalee kana. Xumurarraa mucaa kana reenfa galchuudhaaf nama dura dhaabachuurra maal wayyaree jennaan namichi inni makiinaa qabu sun makiinaan isaa biyya kanatti inshuraansii qaba waan ta'eef namni nama harkatti deeme makiinaan isaa inshuraansii qabaatee dhiisee namni nama ajjeese hin du'a waan ta'eef namichi kun seeraan ala fuudhee ba'aa ture akka waan hin ajjeesetti murteen isa eeggatu mucaa kanaaf kafaluudha jedhame. Gumaa sana immoo ishinuuf kafalu jennaan namichi akka haasa'uu hin dandeenyee fi wayyaa'e yoo lubbuun jiraate hordofamee akka gaafatamu Abu Daawuditti amaanaa kenneen jira. Ammaaf garuu reenfa si galchuudhaaf nu qaqqabu waan ta'eef kun waan deemsa keessa dhumudha jechuudha. Amma kana deemeera lakki kanaa ol deema manamni jettan waan bor nu komattan kottaa ol galaati bakka gobu'aati deemuu dandeessu jechuudha. Kanaa ol deemuu dandeenya waan biraa jira warri jettan akka komii tokko kaaftanii reenfi mucaa kana akka hin galle akka hin goone dhugaan jirtu kana waraabbadha lafa kaadhaa fixadheera. Ya, mube kanatti dubbadhu. Maal ture tokko mucaan kuni ammallee maal jettee taasofti Saawud Arabiyaa keessatti ta'ee reeffa kan gashu imbaasiidha. Hundumtuu faayidaa mataa isaatiif malee faayidaa namaa miti jettee gaafa immoo mucaan kun du'aa ishee argame ani immoo nama akkas jedhe nan fedha waan jetteef iyyuu biloogii labaaftanii gaaffii ishiin jette nama ishiin akkas jette nan fedha waan jetteef isin itti dhiyeessitu. Ishiin ofiin boontuu jechaadha. Ammallee jecha ishiin taane ergasii baane jecha ishiin haasoftu jecha namatti hin tolledha. Gastitti nama naqxe. Atilleeti amma isin hundi keessa dhufisaadha. Amma jette dhiifnee maal goona seetan amma murteen nu barbaanne duratti waan bilbilaan natti naan tuuteef jecha ammaa kana waan baay'ee waan naan tuqeefan kaase waan taateef biiboolee waan namaatii guddaa dabarsaa turtaniif hundi keessan galatoommadha. Bor galgala sa'aatii 4 irra mana Mubaarak Musammaatti. Baay'iseen duushii guutumaan guututti ragaa hundumaa na bira jira keessi goona gaana qabu. Akka ishiin galtu ka barbaaddan obboleen keenya keessatti ijoolleen dubartoota biyya Arabaa keessatti gubachaa jirtan. Akka amma obboleessi keenya duratti barumsa baay'ee haasaa ture san sagantaan akkasii bahee ijoolleen keenya akka yaada baay'ee irraa fudhatan baay'ee nan barbaada. Oduu miidhamin dura of baasuudhaaf jechuudha. Kanaaf baay'iseen duushii hundumaa waan hunduu bira ga'eeran. Egaa duratti akkati taa'u natu beeka. Natu beeka mucaa kanaa miti hundi keessan namni arguun barbaadettani argitaniif somaatiin hin fayyadu. Yookaan homaas hungoota waan taateef bor galgala sa'aatii 4 irraa qabee mana Mubaarakitti akka reeffi ishii gara biyyaa galu murteessaadha waan taateef maallaqni kanaaf hundi keessan irratti nu hirmaadhaadhaa gahee keessan baadhaa viidiyoo jiru hojjedhaadhaa Mubaarakaa nama hojjetu duutu gochuun waan hunda gochuun uummata biraan ga'a anamma sirraa bunaan gaheen kiyya kanuma waan gochuu dandeenyu kanuma baay'ee waan garaana nyaate keessa waan akka obboleettii kanaa garaana nyaate hin jiru jalqabarraa waan hordofuu kiyyatti keessi kiyya na miidhame jechuudha kun immoo namummaadha. Dhiiga keenya obboleettii keenya waan taateef duushii kan hin amanne duuteerti ragaan hunduu na bira jira. Fuulli ishiitu miidiyaadhaan ta'u. Reeffi sun miidiyaadhaan si fayyadu. Duutee jirti. Bor galgala sa'aatii 4 irra mana Mubaarakitti ol argina. Dirqama maallaqni inni riyaalli 16,000 barbaachisu afaan warra biyya achii jiru waan akka bifolee fi Mubaarak irraa tarkaanfiin deeme irraa baruuf maleen akka barbaachisu dirqama dhaga'een jira quba qaba. Riyaala 16,000 maatii ishiitti bor galgala guurramuu qaba. Warri gochaan bira dhaabattanii dhala qabdan ilmoo qabdan haadha qabdan akka taatan hin beektanii bor galgalan wajjin argamaati reefi muca'oo kana haa galu. Kanumaan jechuu barbaada dhaamsi waan namni biraa mana biraatti haa ta'u naasa'inaan namni hunduu waan facaase hammata waan taateef duushii qofa nutti amanaati gara wanti itti adeemu. Miidiyaa hawaasaatti isiniin ta'u fuulli ishii isiniif fayyadu. Tiiktook isin irratti gubu duutee jirti. Mucaa kanatti nagarsiisina maatiitti viidiyoo fi wanti ishii kana nagarsiisina Mubaarak agaduma goolee yoo ga'e argan hunda isaatu nagaan naa tura. Yaada. Dubaay keessa Saudi Arabiyaa keessatti waan inni wareegame inni kafaleen beeka. Waacee inni wajji dabarsen beeka. Torban tokkoof deemna halkan guutuu tanyee irraa saganaasaa turreeti. Silaa jirtuu argachuuf turre. Egaa rabbi nuun carraa keenya egaa kana ta'e maal ta'an reeffuma ishii kanas gara maatii ishii ga'e
akka edda bakka dhaloota ishiitti akka awwaalamtu maatii ishii biratti akka awwaalamtuufi malee takkaa uduteerti du'a badaadha kun. Fuulli ishii miidiyaa hawaasaa isin fayyadu. Arguun barbaadee dubartii jala taa'ee barreessuun argine. Sanuu dubartii koomentii jalatti reeffa nu maxxansa isaan jedhutu jira jala. Maal jechuudha kun yeroo duratti irraa kaasee hamatta nu argu maal jechuudha. Fuulli ishii mulu miidiyaa hawaasaa isin fayyadu. Hin ta'u sinirratti guba tiiktookii ta'e feesbuukii isin fayyadu. Madaa dhiiga qofa. Sana jireefa guutuu argaa turre. Kanaaf borgalgala sagantaa gargaarsa ishii kanaaf viidiyoo